torbaan kana miidiyaa kanarraa waan warraa baratta agartanii torbaan kana yaa gabaabuma torban tokko miidiyaa kanarraa waan warraa baratan agartanii yoo garee zuumiidhaan taa warraa baratan agartan malee torbaan kana waan miidiyaa irratti waan warraa baratamu namni argee jira waan mawayita irraa na fayyada jettee agartanii qabda. lama fa khamantin jijjiirradha jechuun sobaalaa sadii hamiyaa kana gubbatti waa warsiisa jechuun sobaan sinji abbaa fidaa ta'u akka nama wayyaanee daawun jee balaaleffachaa ture balaaleffadhaa gabaabseeti maan isinitti himaa kanatti aansee dhimma dhuunfaa abbaan akka godhu ni beeka murtii guutu maaliisaa warri murtii guutuu irratti maaliif viidiyoo daleetanii ji'a afaan banulleen waan abbaan miidiyaa kana gubbaa fidate kophee osoo hin baafanne keessa deemaafiin isiniin jaadhaamsa bareedaa isinii dhaama aanallee haa ta'u jaartii kiyyallee haa taatu abbaa fedhe haa ta'u nama miidiyaa kana gubbatti piraayiveetii isaa fidee miidiyaa kana gubbaa fidate abbaa fedhe haa ta'u kophee osoo hin baafanne keessa deemaaf viidiyoo isaatii miti yoo mataan isaa isin harka seeni fuudhaa gad deebisaa gubbaa dhaabbadha abbaa fedhe haa ta'u miidiyaa ittiin shaqqaluu fi warra je'ee isinitti dubbatullee fuudhaa yoo feesbuukni keessan dalage feesbuuka keessan irra kaayyadhaa yoo feesbuukni keessan maallaqa isinii qabale feesbuuka keessan ittiin shaqqaladhaa yuutuubiin teessa yoo isiniin daleete yuutuubiin teessa yoo isinii isaafde maallaqa ittiin nyaadhaa tiktokiin keessan fooloorii yoo itti isiniin guddate ittiin guddifadhaa follow Facebook alle ittiin wali qabadhaa ana hayyama isinii godhe abbaa fedhe haa ta'u nama piraayiveetii jiruu isaa fidee miidiyaa kana gubbatti fidee yaaqu yoo agarte abbaa fedhe haa ta'u jiruu isaa guutuu fuudhaati kophee osoo hin baafanne irra deema ana hayyama isinii godhe fakkeenyaaf Hamzaan kuni dhufee waan jiruu isaa yoo fidee miidiyaa irra laaqqate yoo fidee miidiyaa irra burbu'e ki ana hayyama isinii godhe laala osoo kophee hin baafanne irra deema jaartii biyya yoonii fi miidiyaa kana gubbaa jiruu isii fidde osoo luqqiftanii rifeensa keessaa buqaasaa fixa ana hayyama isinii godhe maaliif jiruun gamana hafte kaameraa dura jiruun hin jirtu kaameraa dura kijibaa jira kijiba namni anammaan kanaa miti wanni kiyya kabiraati as jira fuulli kiyya kabiraati dhugaa gabaabsee isinitti hima namtichi miilaan deemu kuni lafatti kabiraati kaameraa dura kabiraati takkaa namni dhugaa kana walitti hime wayira abbaa fedhe haa ta'u feemasii fedhe haa ta'u kan isin miidiyaa kana dura faarsitan manaa fi alaa fi kaameraa dura waladha namni isin abbaa qabeenyaati jettanii hundi kaameraa duraa fi lafatti hedduu waladha sirriitti adda baafadhaa eegaa tolchaafirraa eegaa ana kadhaamsa kana isinii dhaame namtichuma jiruu isaa fidee miidiyaa irra kaaye yoo ableen jalaa gubbaan seente naqaa yoo kophee jiruu isaa keessa kophee osoo hin baafanne seenaan isiniin ji'a hayyama qabdan firiidamii qabdan abbaan fedhe dhufee isin gaafatu abbichaa fidee miidiyaa irra kaaye ati mana isaa dheedheen fuune waan ta'eef viidiyoo namaa fuutanii ittiin shaqqalattanii anfaan dooraala kuma sadifaa itti fuudha feesbuuk irraa gartee firiidamii itti amanee dooraala feesbuuka kiyya keessa sa'a ammaa tana dooraala 500 keessa jira gabaabsee isinitti hima isin garsiisaa firiidamii dir laphee dhaabdee isinitti hima nama jiruu isaa fidee miidiyaa irra anaaf kaa'ee abbaa fedhe yoo ta'e guyyaa guutuu ittiin elmaa oola ana Mr. Hamza abbaan fedhe na gaafachuu hin danda'u maaliif udduu banee abbaan fedhe fidee jiruu isaa paabliikii irra baafateeti uummata duratti irraa hanjama yoo abbaan jiruu isaa kabajaan goone ani waan kabajuuf hin
namoota miidiyaa kanarratti jiruu isaa kabajee maqaa isaa kabajee waan isaa hunda kabajee jiraatu kabajeeti rispeektii kanneefi hojii jiraatu abbaa fedhe haa ta'u isin kaas jala jiru kana hunda haa ta'u yoo viidiyoon tun waraabamtee bakka biraa dheetees namticha jiruu isaa miidiyaa irratti kabajaa itti godhee jiraatu hunda kabajnee hojii jiraatu jaartii namaa haa taatu abbaa fedhe haa taatu nuti kabajnee hojii jiraanne namaaf kabajee jiraatu abbaa fedhe haa ta'u gaafa namni dhufee miidiyaa gubbatti ashqaabbatu eegale asuma dhukkeerraa kaafna abbaa fedhe gaddeebisnee dhukkeerraa kaasna kanarratti nama kadhachaa oolina waan akkanaa nuudhiisi waan akkanaa nu godhe namuu boolla bana ta'ee jira boolla bana ta'anseeru jala yaadanii hin cinqina irraa shaqqalachuu qofa barbaada asagaleen hin jiru yoo baay'ee deebi'aati silkii teetii si rakkoo qaba namticha dhufee ganaa paablikarra jiruu isaa ol baasee asirraa wayi waatu abbaa fedhe aboo keessaan namtichi abbaa fedhe haa ta'u keessaan rakkoo jirtu tana keessaan dhuftanii nan gaafattanii kajuu namni maleekaa miti itti dheeyxanii keessaan hin gaafattanii kajuuf rabbitti gaafananii jedhe rabbi na jalaa dubbata ilmi namaa gaafa dhufee natti himate jalaa hin dubbadha garuu ifii dhaqee abbaa fedhe ni jaafata gaafa inni fidee jiruu isaa paablikarra kaa'ee raggaxeetiin dhukkeerraa kaasee feesbuukatti shaqqalee tiiktookitti shaqqalee fooloo itti guddisaa isin jettan kana yoo guddatee ittiin guddisee argameeti namticha jiruu isaa fidee miidiyaarra kaa'ee fooloo naa guddannaan argameeti yaa shukran fidi mallee siree jaartii teetiitiif atillee naa qotta abbaa fedhe haa ta'u itti amanee siin jaabar abbaa feete ta'e namuma kabajaa qabu abiyyi hudduun abiyyi gataa baatu hudduun jiwa abbaa fedhee gataa baatu achi qabee isinitti himan nasattare wanni na jiru na bira sitrii ati jalqaba ilma namaati sammuu tana rabbi wanni horiirra godhee sii kanneef jiruu ta'e eeggattee namarraa feetee kabaja kee eegdee maqaa abbaa keetii eegdee jiraatu an dhufee siin eegu jiruu ta'e gaafa ati jiruu ta'e fiddee uummata dura keessee abbaan fedhe muka hudduusi naqeessatti cabsee daaraa si godhe booda deebitee wayii waan girrisaan fakkeenyaaf girrisaan na deeggaru yookaan girrisaan si deeggaru gabbahee har'aan tana maa irratti waltan maa maaree taatan isin dheeyxanii ganeen isa sanii keessaa maan gargaarina osoo inni namtichi abbaan maraate kun maraatee as dhufne maa keessaan dheeyxanii gargaarina isin arra gareen tiimii jaaramtanii fi maaliif viidiyoo irra waraabdan maaliif maal taatan jettanii afaan bantan kun dheengattee isa jirtan aganni bakka maraatuu ga'u fakkeenyaan isinitti maa jira bee akkuma namtichuma ati loltuuf hin baan abbaa fedhe ta'e namtichuma ati deeggartee loltuuf kana gaafa inni osoo inni jiruu isaa maraatee yookaan miskiinawee yookaan ni hallayyaa tana seenee yookaan jiruun akka zoor taatee paablika miidiyaa irra dhufee akkas jedhee afaan banu kanatti ati deeggaraan isaa girrisaan isaa eessa jirta gaafa sana keessaan dheeyxee maa yoo beela san hin baase yoo rakkoo gara miidiyaatiin qabaate rakkoo sammaan furin sun jalqaba isin qabdi isinii fi girrisaa warra wajjii ani miidiyaa kana gubbaa nama gad dhufee iyyee jiruu isaa paablikarra baase wallaahi wabillaahi isiniif kadhana abbaa fedhe wala kabajaa fi jinni wala ana bira jiran yoo abbaaniif kabajee ansi kabajaa deeru jiru miidiyaa jechuun adeeroo if jilbiibbachiisu jechuudha dhuftee nama duratti if jilbiibbachiiftee wanni ati har'a miidiyaa irra galfitte umrii ta'e itti cabta yeroo hunda ati itti cabaadha adeeroo qarshiin takka ta namni miidiyaa gubbarsii kanne zalaalam ka'iinsa jiruu ta'eetiitiin wal qabata wanta miidiyaa irratti ajandaa godhanii mee hamzaa kana laala abbaan fedhe ajandaa uumee tapha beellamaa qabatee minxirqishoo jedhee waa walitti butatee keekuta adeeroo har'aa miti ati yoo miidiyaa irra taate gaafni fadhaa keessaa sirraanaaf gaafni ati hawaasa irraa fudhatte san keessa jalaa keessaa naaf haga dandeesse namoota jaallattu namoota si jaallata jedhanii afaan bananii si jala warreen kanaan walitti dhiyaadhu gaafa rakkoon sirra geesse adeeroo na jaallattanii na jaallattaa ani rakkoo akkanaan na jira waan kana waan ati furuu dandeessu furijii nama dhuunfaa tokkotti himan abaa ati mataa keetii miidiyaa irra gabbaatee hawaasa duratti ajandaa girrigirrii uumeetiin girrigirriin kun gizee naa guddate waan kana keessatti
لا تقولي سلا برباد سمبرا جاكزيتو لا أكاتنيا دم تقف فيتي أكاتنيا دم تقف فيتي أبا فيتي أتو أنكنا سني بسني سنجو لا جزيني في ميديا كانوا بايجتان والله يو غرا مرتبوتو تاتي مرتبوتو أنا رنا من تدي أتو نجرا وجوان غافا أجندا مرتبوتو أجندا دوفه فيديو تنا ورابط دارا يو بربادة ورابط دارا نموتا على تائه نموتا على تائه مرتبوتو رتي فيديو ورابط مرتبوتو كيك عن مرتبوتو مال جان كنا أنا مرتبوتو إلى ساعة ناتي وجينا معها صورة أما ساعة ناتي غافا نمتو gabaabseen isinii maal ganama gizee murtiguutu ajandaa kana eegalu dura gizee murtiguutu ajandaa kana jalqaba eegalu ganama kalee ummata subii namni miidiyaa kana gubbaa jiru na dura murtiguututti dawwalee yookaan murtiguutu waan kana dhaabii akka keessaa fudhatu namni jeenu murtiguutu mataa keen gaafadhu Aleeksi Taayyaati bira jirtaansaa yookaan radda walii gaafadhu waan kana keessaa harka fudhadhu mucaan jeen amantaa tanaan hedduu namni akka ajaa'ibaa dhaawamaa amantaa wanti amantaatii fi wanti biraa ajandaan biraa hedduu waliin qabatu irraa fagaadhuun jeen hayyee marabbaa naan jee waan kana keessaa addaan baane naan murtiguutu hoggaan anjummaa salaatee dhufe viidiyoo murtiguutu miidiyaa kana gubbaa wal geessee akka qawtiidhaatti aboo murtiguutu waan kana dhiisii keessaa bahe jeeniiti adda goolabannee marabbaa jee keekute wanti amantaadhaa abadan abbaan fedhe amantaa feete qabaadhu amantaa irratti hin qoosin amantaan ittiin dhufin amantaa feetetti dhufin amantaa ta'e naman tuyisin amantaa naman tuqina deero itti meetiin aboo waan kana keessaa fagaadhu jeeni keebiraatee gizeen dhufu viidiyoo miidiyaa kana guutuu wal geessee dachii kana guutuu wal geessee miidiyaa kana gubbaa shambaa'e illaan namni tokko wanni fedhe haa uumamu yaadeeru wanni fedhe haa uumamu waan san namatti dhiyaatu haasi hubachuuti dubbooda ragaafuu ol kaadhu aboo waan kana takkara lama namoota kuma fitilaa waliin dhiyaatee afeeti nama sooshaal miidiyaa gubbatti jiru hiriyoota hedduu wal beekta yoo tokko si jalaan dide tokko si jalaan didu adeeroo hin dhufin miidiyaarra nama dura wallaahi hin dhufin nama dura ilmoon tee beelooytee haa duutu awwaalladhu afaan qabadhutti amanaan warra burkaaba mataan kee beelee haa godasitu hin dhufin miidiyaarra nama dura waan sirra gahesan jilbibbadhu cabjee bakka hiriyaa meeqa qabda miidiyaa kanarraa namni nama hiriyaa diidas jala taa'u kanarraa nama shan karaamataan dhabdu shan dhabdu tokkoon dhabdu adeeroo hiriyoota hedduu qabda yoonii fi asiin nama kana dubbadhee hunneeraa dide kana dubbadhee hunneeraa dide hunneeraa furmaanni hiriyaa tana hiri aboo adeeroo jalqaba jiruu ta'e fiddee paablikarran kaa'in abbaa feete haa taatu obsi hanga duruu obsitee miti obsi abbaa feete ta'e isin kun hundinuu namni dilli as jiru kun amma fakkeenya waa hedduu obsitee taa'u jirtaa miti duriis obsaa as geessee miti ganaas nama obsuu jiraatu miti ati obsii taa'ii miidiyaarran fidi du'ii badi malee miidiyaarran fidi abbaa feete ta'e miidiyaa kana gubbaa fiddee jiruu ta'e nama dura keessee viidiyoo narra waraabanii ana maal godhanii narra duulanii mee ati dhiisi waan namni sirra duuluuf abbaa feete ta'e waan namni sirra duuluuf kanaarra harka keessaa fudhadhe jedhe warri jibbaa fee qabu hoggaa ati waan kana harka keessaa guutuu fudhate warri jibbaa fee qabu dhufee si jaalata adeeroo gaafa namni hundi waan silaati dhiisi jaani sirraa jibban kana abbaa feete taatee gaafa ati dhiiftee gara kaan deeme jaalalti ifiifsii horamti diinni keessa jaalata sa'a diinni keessa jaalatu ni beektaami gaafa ati guddatte gaafa jaalatti ta'e namni hundi si jaalatee wanni kee hundi dirqimjee ibiin diinni keessa jaalata adeeroo diinni kee tokkoffaarratti narra duulan jechaa oolumaa barbaachise amma fakkeenyaaf hamsaa hajii kuni wayna arrabsanii bara wayna irra duulanii bara maaliif sirra duulan ishaamsaa waan irra duulaniif san dhiisuu yaalee jalqaba waan hawaasni itti walii galee irra duulanii maal godhan ana mana eeggadda hadiir martuudhaan walitti deebisaa deeffannee hadiir martuudhaan awwaajee waan saniif hawaasni irra duulaa ture gisuma san gabbo'ee hadiir martuudhaan dhiifama jedhee naafi hadiir martuu walii galee
hojii isaa ta dur nu bira jirtu fufnee hojii san bakkaan geenye maallaqa silaa haga walii qabne san bakkaan geenye wali piis viidiyootii poostu godhaa suuraatii wali piis bakka haraarri bu'ee hawaasa biraayis nageenyi bu'ee dogongora fi gaafa hawaasni lakkisii jedhe atillee lakkii hawaasni kiyya kuni waan eega miidiyaarra dhuftee waan san godhe hawaasni kiyya kun dogongora narratti argee dogongora san irratti ani irraa dhaabachuu qaba. Bar miidiyaa kanarra namni dilli kun moggaan takka si jaallata moggaan takka waan namaatiif itti kana laaluu fi fooloo si godha moggaan takka kanuma si jibbuutu akkuma jibbu sanis si laaluu fooloo si godha. Kana keessaa gaafa ati fiddee diina kee durattiif gadhangalaaftee aboo ifii dura dhiisaa waan jalqaba hawaasni keessirraa jibbee dhiisii keessaa bahi homiin hin jiru arrabaan irra duulan maali jaan dhiisi ati jalqaba abbaa dogongoraa himaniiti dogongorri sirraa wajjira ka'e namni haa amantaa tana onneerraa jaalatu jira haa amantaa tana onneerraa jaalatu jira onnuma tanarraa gaafa ati duute way osoo na bira jiraatanii ajjeesa